Fakkeenyaaf obboleeyyiin kiyya kan Beerut keessatti qarshii xiqqaadhaan gariin isaanii qarshii malee kafaltii malee hojjechaa jiran akkaataa itti karaa salphaa ta'een biyya Dubaay dhufanii itti hojjechuu danda'an mijeesseetiin jira. Beerut irraa gara biyya Dubaayitti dhuftanii akka hojjechuu dandeessan haala isaa akkaataa kamiin akka ta'e tokko tokkoon isinitti hima hanga xumura sagantaa kiyyaatti osoo hin bahin osoo hin ifatin hanga dhumaatti ana waliin turaan isinin ja'a. Baga gammaddan obboleeyyan keenyaa kanneen biyya Liibaanos, biyya Beerut akkasumas biyyoota Arabaa garagaraa jiraattanii jiruudhaan hedduu rakkachaa kanneen jirtan gaafii teessan tan yeroo dheeraa obsaa teeknoo gaafachaadhaa turtan hunooti osoo oolee hin bulle furmaata abdachiisaa fi furmaata yeroo hatattamaa isiniif arkineeti jirra. Dhaabbanni obsaa teeknoo yeroo ammaan tana shamarran keenyaa kanneen biyyoota Arabaa garagaraa keessa jirtaniif karaa seera qabeessaan fiizaa fi tikeeta isiniif erguudhaan biyya Dubaay deemtanii mindaa guddaadhaan akka hojjettaniif haal duree isinii mijeessinee jirra. Irra deebi'uudhaan baga gammaddan isinin jenna. Dhaabbata obsaa teeknoo odeeffannoo dabalataa lakkoofsa bilbilaa 44 73 10 97 58 32 irratti gara waatsaappiitiin telegiraama keenyaan nu qunnamtanii jiruu teessan injifachuu ni dandeessan. Dhaabbata obsaa teeknoo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel obsaa teeknoo akkam jirtu nagaa keessanii turtii yeroo dheeraa booda walitti deebinee jirra. Hedduun keessan obsaa keenya eessatti badde barumsa kanaan dura nuuf dabarsaa turte maaliif nurraa adda kuttee jettanii hedduun keessan karaa waatsaappiitiin karaa meessenjeriitiin karaa telegiraamii kiyyaatiin akkasumas karaa sooshaal miidiyaan an fayyadamu karaa garagaraatiin naaf barreessitanii jirtan. Gaafileen keessan na qaqqabee jira. Hunda keessanuu gaafii keessan isiniif deebisuun waan natti ulfaateefin har'a qabadhee bakka takkatti deebisuuf fuula kaameeraa duratti argama. Obboleeyyiin kiyya wanniin barumsaan kana dura isiniif dabarsaa ture isinirraa adda kuteef akkasumas wanniin isinirraa badeef haajuma teessaniif dhimmuma keessaniifi jechuudha. Obsaa haajaa teenya haajaa maali? Dhimma keenya dhimma akkamiif nurraa baddee jechuun keessan hin oolu. Dhimmi keessan kan isinirraa badeef kanaan dura yeroon karumaa YouTube channel kiyya obsaa teeknoo kanaan viidiyoolee isiniif dabarsaa ture. Obboleeyyan keenya kan biyyoota Arabaa keessatti rakkachaa turan rakkoo isaanii gaafaan dhufee asitti isiniif ibsaa ture. Hedduun keessan naaf barreessuudhaan obsaa biyya Beerut keessatti akka malee rakkachaa jirra. Qarshiin nuuf kafalamu baay'ee xiqqaadha. Akkasumas ijoolleen hedduun biyyoota Arabaa biyyoota garagaraarraa naa barreessaa turtanii rakkoo adda addaatu nu qunnamaa jira. Mee furmaata gama keetiin akkamitti furmaata yookiin akkamitti nu gargaaruu dandeessa jettanii hedduun keessan na gaafachaa turtanii. Biyya Beerut irraa gara biyyoota biraa akkamitti deemuu dandeenya jettanii hedduun keessan na gaafachaa turtan. Anis waan kana itti yaadee maal yoon godheen lammiilee kiyya qomoowwan kiyya kan biyyoota ambaa keessatti rakkachaa jiran kana gargaaruu danda'a je'een yeroo dheeraa fudhee itti yaadaa ture. Dhumarratti naaf milkaa'ee jira jechuudha. Innis maali? Warroota biyyoota Arabaa keessatti rakkachaa jirtan keessattuu biyya Beerut biyya Lubnaan Beerut keessatti qarshiin xiqqaan isinii kafalamuudhaan hedduun keessan qarshii tokko malee kafaltii tokko malee mana Arabaa keessa halkaniif guyyaa hojjechaa akka jirtan sirriitti nan beeka. Hedduun keessan irra deddeebitanii waan naaf himtaniif. Anis har'a waan isin gammachiisaa waan rakkoo keessan san furaa tokko qabadhee fuula kaameeraa duratti
karaa YouTube channel kiyya Obsaa Teknootiin isiniif dhufeetiin jira. Okay. Karaan inni itti isin gargaaruu danda'u akkamitti lammiileen kiyya qomoowwan kiyya kun rakkoo kana keessaa bahuu danda'an jedhee hiriyoota kiyya waliin akkasumas namoota na gargaaruu danda'anitti dhiyaadhee rakkoo keessan hamma tokko karaa sirritti furama isinis rakkoo keessan kanarraa bahuu dandeessan karaa ji'u tokko sirritti egaa itti milkaa'eetiin jira. Inni kun maali? Fakkeenyaaf obboleeyyiin kiyya kan Beeruut keessatti qarshii xiqqaadhaan gariin isaanii qarshii malee kafaltii malee hojjechaa jiran akkaataa itti karaa salphaa ta'een biyya Dubaay dhufanii itti hojjechuu danda'an mijjeesseetiin jira. Akkamittiin mijjeessee isa kana gabaabseetiin isinitti hima. Itti aansuudhaan ammoo Beeruut irraa gara biyya Dubaayitti dhuftanii akka hojjechuu dandeessan haala isaa akkaataa kamiin akka ta'e tokko tokkoon isinitti hima hanga xumura sagantaa kiyyaatti osoo hin bahin osoo hin ifatin hanga dhumaatti ana waliin turaan isinin ja'a. Okay. Hedduun keessan akkuma har'oofu isinin je'etti yeroo rakkoolee adda addaa biyya Beeruut biyya Lubnaan keessatti isinirra gahaa ture karaa keessaatti yeroo na ibsaa turtan namoonni gariin rakkoo hamaan isinirra gahuu isaa gaafa natti himtan wallaahi rakkoon keessan rakkooleen obboleetii keenya tokko tokko kan na bochiseetu jira. Wallaahi akka malee kan na gaddisiise ka akka malee na bochiseetu jira. Sanirraa ka'uudhaan anis namoota jajjaboo namootaan itti amanu namootaan beeku itti dhiyaadhee biyya Dubaay keessatti waliin ta'uudhaan sheeringii oofisa travel agency office waliin bannee jirraa jechuudha. Waliin bannee hojiillee amma jalqabnee jirraa jechuudha. Torbee dabre keessa namoota hedduu gara Beeruut irraa gara Dubaayitti geessinee jirraa. Ammallee namoonni haaraan gara Beeruut irraa gara Dubaayitti deemaa jiru. Torbee dhufu kana keessallee namoonni deemuuf qophiirra jiru ni jira. Hedduun keessan karaa WhatsAppiitiin karaa Telegiraamiitiin na qunnamaa jirtu. Akkuma asirratti argitan kunoo barruu karaa bitaa irratti argitan kana fuula Facebook irratti akkumaan travel agency san Dubaayitti banneeniin beeksisa kana baasee ture. Turtii sa'aatii tokko keessatti gara namni 2,000 olii dhufanii gama keessaatiin nu qunnamanii jiranii. Warri akkaataan nuti itti hojjennu kun isaaniif mijjatu karaarra kaa'aa jirra gara Dubaayitti oofaa jirra. Warroonni hin dandeenye immoo fuulduraaf itti yaadaa jirra. Fakkeenyaaf akkamii akkaataan kuni nuti amma gareen keenya gruppiin keenya kan nuti waliin hojjennu oofisni keenya Dubaay keessa jira. Walitti dhufnee gareedhaan oofisa bannee jirra. Biyya Dubaay keessatti jechuudha. Biyya Dubaay keessatti oofisa bannee jirra. Achirraa immoo gara warra Beeruut keessa jiru gara sanitti akkaataatti finnu akkamitti akka hojjennu namoota kamirraa akka eegallu karaa seera qabeessa ta'een jechuudha. Karaa seeraan alaa inuma ittiin seennu jechuudha. Maaliif duraanuu lammiileen keenya qomoowwan keenya biyya Beeruut keessatti rakkachaa turaniif gariin isaanii waan karaa seeraan alaatiin biyya Beeruut keessa galanii hojjechaa turaniif jechuudha. Kanaaf nuti karaa seera qabeessa karaa mootummaallee beeku karaa seera guuttateen hojiitti seennee jirra. Akkuma isin jee egaa isinitti dheeressu biyya Dubaay keessatti walitti dhufuudhaan namoota hedduun sheeringii gruppiidhaan oofisa bannee jirra. Hojiitti seennee jirra. Okay. Haala kamiin hojjechaa jirra? Namoota biyya Beeruut keessa jiru akkamitti gara Dubaayitti dhufanii akka hojjetan gochuun danda'ama. Yookiin akkamitti akkas gochaa jirra. Kana isinittiin hima. Fakkeenyaaf biyya Beeruut keessa amma kan jalqabne nuti warra shamarraniiti. Warra shamarranii irraa jalqabnee jirra. Akkuma har'oof isinin jee gariin isaanii kan biyya Dubaay dhufanii hojiitti seenanii hojjechaa jiran illee ni jiru.
akkaataan isaa akkamitti gara Beeruut irraa gara Dubaayitti yookiin biyya Lubnaan irraa gara Dubaayitti dhufanii akka hojjetan akkamitti gochuu dandeenya. Hordoftoota kiyya kabajamoo, egaa akkumaan isiniin jedhe biyya Lubnaan Beeruut irraa gara Dubaayitti dhuftanii ofiisa keenya hojii nuti isin jalqabsiisuudhaaf piroosesiin isin barbaachisu tokkoffaa biyya san keessatti seera qabeessaan jiraachuu qabdan. Inni lammaffaa maadaamiin keessan yookiin namoonni isin bira hojjetan akka gara biyya Dubaay deemtanii hojjetaniif isiniif hayyamuu qabdi. Inni sadaffaa paasapoortiin keessan waggaan inni itti dhumu yookiin expire kan itti ta'u ji'a 6 ol ta'uu qabaa jechuudha. Sirriitti isiniif gala miti. Wanti isin barbaachisu kana. Ergaa ulaagaalee nama isiniin jedhe kana yoo guuttattan ta'e karaa waatsaappii fi teelegiraamii qofaan irran deebi'aa. Karaa waatsaappii fi teelegiraamii qofaan kan wal qunnamnu ta'uu qaba. Namoonni hedduun keessan iimoodhaan dhuftanii kun akkuma argitan iimoodhaan dhuftanii bilbiltanii obsaanii boontaa nama jalaan dubbattu maan hin dubbisnee jettan. Ani iimoodhaan hin jenne. Iimoo yookiin meesenjeraan hin ta'u. Lakkoofsa hojiitu jira. Lakkoofsa irratti hojjechaa jirru kan gartee nuti namoonni adda addaa illee beeksisaa jirantu jira. Kunoo lakkoofsa asirratti argitan kana jechuudha. Lakkoofsa kana qofaan karaa teelegiraamiitii fi waatsaappiitiin ta'uu qabaa jechuudha. Karaan ittiin dhuftanii itti isin gargaaruu danda'u jechuudha. Karaan tokkichi itti wal qunnamuu dandeenyu karaa bilbila kana karaa waatsaappiitii fi teelegiraam qofaan ta'uu qabaa jechuudha. Warroonni ulaagaan isiniin jeessan kan guuttan ta'e karaa waatsaappii yookiin teelegiraamiitiin dhuftanii paaspoortii keessan akkasumas suuraa fiizaa qabu waliin akkasumas suuraa tokko gurdii suuraa gabaabaa suuraa gurdii karaa waatsaappiitiin naaf ergitan torbee tokko keessatti isiniif xumurree akka gara Dubaayitti dhuftanii ofiisa keenya hojiitti seentan isin gochuu dandeenya jechuudha. Inni biraa wanti isin barbaachisu maadaamiin keessa wanti godhuu qabdu koronaa qofa isin maraammarsiisuu qabdi jechuudha. Koronaa of maraammarsiiftanii koronaa irraa bilisa ta'uu keessan waraqaa ragaa fiddanii san booda fiizaan gaafa isiniif hojjetametti koronaa maadaamiin keessan isin maraammarsiifti san booda rakkoo tokko malee gara Dubaayitti isin finnee hojiitti sinnee inni tokko kan inni biraa akkaataan nuti hojii itti eegalle kuni wanti karaa adda ta'e isa godhu wanti hedduu nama gammachiisuun maali yoo jettanii karaa seera qabeessaan kan nama fidaa jirru inni lammaffaa nuutu fidee hojiitti isin galchaa yoo hojiin nuti isin galchinu kun isiniif hin taane isiniif jijjiirraa jechuudha. Fakkeenyaaf ilmi namaa kun hundi tokko mitini akkuma namni gaariin jiru namni badaalleen jira. Yoo isiniif hin ta'in ta'e bakka biraatti isiniif jijjiirsiifne tokkoffaa namoota isin kabajan akkasumas namoota qarshii keessan yookiin damuuza keessan mindaa keessan ji'a ji'aan isiniif kafalan namoota isin kabajanii waliin isinillee hojii keessanitti jabaatanii hojjechuu dandeessan karaa seera qabeessa ta'een isin finnaa jechuudha. Yoo immoo isiniif hin taane mana biraatillee isiniif jijjiiraa jechuudha. Haala kanaanii kan hojjechaa jirru hordoftoota obsaa Teknoo kabajamu akkumaan isiniin jedhetti namoota itti amannu akkasumas namoota kana dura hojiilee adda addaa hojiilee sabuma keenya kana fayyadu waliin hojjechaa turre waliin garee taanee jechuun guruppiidhaan walitti dhufnee mari'annee qomoowwan keenya shamarran keenya kan biyyoota Arabaa keessatti rakkachaa jiran akkamitti rakkoo kana keessaa baasuu qabna jennee walitti dhufnee erga yeroo dheeraa fudhannee irratti mari'anneen booda hundi keenya walitti dhufnee hanga humna keenyaatti waan dandeenyuun biyya Dubaay keessatti oofisa
bannee jirraa jechuudha. Oofisa banuu qofaa miti torbee darbe keessa hojii jalqabnee jirraa jechuudha. Namoota hedduu qomoowwan keenya lammiilee keenya hedduu kan biyya Lubnaan Beeruut keessatti rakkachaa turan muraasa isaanii gara Dubaayitti dhufanii akka hojjetan gochaa turre hammallee itti jirra. Isinis warri biyya Beeruut keessatti maadaamiin keessan kafaltii xiqqaa qarshii xiqqaa isinii kafaltu hedduun keessan akkanatti himtetti doolaara 100 hanga doolaara 150 isinii kafalama. Kun maallaqa baay'ee xiqqaadha. Garuu nuti amma kana hojiitti ijoollee finnee asitti hojiitti laqaa jirru maallaqa qarshii bareedaan maallaqa dirhamii biyya Dubaay 500, 200, 400 akkuma hojiin keessa walirra guddatuuni jechuudha. Akkuma namoonni illee itti kafaluu danda'anii ijoollee hojii galchaa jirra. Dirhama 200 irraa eegalee hanga dirhama 500tti kafaltiin kafalamaa fi jiraa jechuudha. Ijoollee torbee darbe keessa hojiitti galchine. Hordoftoota kiyya haala kanaan hojjechaa jirra. Namoota amanamoo waliin namoota lammii isaaniitiif saba isaaniitiif yaadan waliin namoota aan itti amanu waliin jechuu waliin dhufnee guruppii taanee gareedhaan haala saniin oofisa keenya Dubaayitti bannee hojiitti jirra. Hundi keessan gaa biyya Beeruut hubadhaa biyya Beeruut qofaa miti biyya Lubnaan qofaa miti biyyoota Arabaa kamuu keessa yoo jiraatan yoo rakkoo keessa jiraatan yoo gara Dubaayitti dhuftanii hojjechuu barbaadan lakkoofsa harka bitaarratti argitan kanaan isiniif mirga ta'uu danda'a. Lakkoofsa harka mirgatti argitan kanaan karaa WhatsApp fi Telegiraamii qofaan dhuftanii yoo haala kamitti gara Dubaayitti dhufnee hojjechuu dandeenya jettanii nu gaafatan karaa isinitti argisiisuu dandeenya. Ulaagaalee isin barbaachisuu fi piroosesa keessa dabartanii gara Dubaayitti dhufuu qabdan gara WhatsApp fi Telegiraamii yoo nutti dhuftan kan keessa isiniif ibsinu ta'a. Hordoftoota obsaa Teknoo kabajamu sagantaa keenya kan guyyaa har'aa gara xumuraarra geenye jirra. Egaa akkuma isiniin jeetti warroonni biyyoota Arabaa keessa biyyoota adda addaa biyyoota Arabaa kamuu haa ta'u keessatti rakkachaa jirtan qarshiin xiqqaan isiniif kafalamaa jiru. Biyya Dubaay dhuftanii qarshii bareedaadhaan kafaltii bareedaadhaan warroonni hojjechuu barbaadan karaa lakkoofsa harka bitaarra argitan kana karaa WhatsApp fi Telegiraamiitiin dhuftanii yoo nu qunnamtan akkaataa itti gara Dubaayitti dhuftanii hojiitti seentan haala isiniif mijeessuu dandeenya. Egaa kanuma qophiin keenya kan guyyaa har'aa wanti dhumarratti isin hubachiisuu barbaadu ammaaf kan nuti gara biyyoota Arabaarraa gara biyya Dubaayitti finnee akka hojjetan gochaa jirru warroota shamarranii qofa. Maaliifin kana isiniif ibsuun dirqame warroonni dhiiraa hedduun keessan dhuftanii ani laayisansiin qabaa deemee hojjechuun barbaada akkamitti na gargaarta warroonni jettanii dhuftanii nu barreessitan jirtu. Nuti ammaaf kan hojjechaa jirru obboloota keenya kan shamarranii kan biyyoota Beeruutii fi biyyoota Arabaa tokko tokko keessatti qarshiin xiqqaan kafalamee fi rakkoon adda addaa irra gahu qofa kan gara Dubaayitti finnee akka hojjetan gochaa jiru kan gargaaraa jiru ammaaf. Kana fuulduraaf warroota dhiiraatiif ni jalqabnaa gaafa jalqabne karuma fuula YouTube kiyyaatiin kan isin beeksisu ta'a. Akkasuma karaa Facebook kiyyoo Obsaa Ahmadiin kan jedhu kanaan isinii beeksisa. Dhumarratti namoota galateeffachuu barbaadutu jira. Tokkoffaan Beekii Show ja'a namoonni hedduun Beekii Show ni beektanii Beekaa Show galatuumiinsiin ja'a. Namni lammaffaan galateeffachuu barbaadu Reedii Tube. Reedii Adam yookiin namoonni Reedii Adam hin beekne hin jirtu yeroo ammaatti nama famous nama beekamaadha. Reediin Adam osoo ani waan takka ittiin dubbatin osoo ani keessaan dhufee isa hin dubbisini beeksisa kiyyaa kan inni Facebook irratti maxxanse qofa arguudhaan deemee karaa YouTube isaatiin na beeksise Beekaa Adam hedduu galatoomiyatillee akkasuma namni sadaffaa irratti galatoomfachuu barbaadu Abdusee Tube jee Abduseenis gaa namoonni hedduun ni beektanii dhiyoo kana Abduseen dhukkubsachaa ture amma gaa dandamatee jira fayyee jira baga si fayyisee biroo sin jecha hedduu galatoomii Abdisaa kiyyaatillee
nu beeksistee jirta. Akkasuma Obsaa Alii hedduu galatoomi. Obsaa Aliitillee akkasuma Kadir ilma hubbanna. Hedduu dhagaa ijoolleen erga nuti oofisa biyya Dubaay keessatti banne ijoolleen nu beeksisaa jirtu ijoolleetu hedduu dhagaa kanneen maqaa isaanii dhawee fixuu hin dandeenye hundi keessanuu bakka tokkotti galatoomaan isiniin ja'a. Kanuma sagantaan keenya kan guyyaa har'aa yoo wanti isiniif ifa hin tahin hin jirre ta'e komentii jalatti naa barreessaa. YouTube kiyyallee Obsaa Tiknoo kan jiru kana subscribe godhuudhaan viidiyoo kana like godhuudhaan maatii naaf ta'a. Keessattuu wanta koon isinitti viidiyoo ijoollee Oromoo kan hojii gaggaarii hojjetan maaliif laakiin goone qo'isin naaf deebisuu dandeessanii gaaffii kana. Namoonni hedduu jira kan waan gaggaarii dalagu. Yuutubaroota keessaa ijoollee hedduu jira garuu kan hin beeku kanneen haalaan dinqisiifadhu beekishu yeroo hedduu gaa inninis gaa akkuma kiyyaatti ijoollee keenyaaf yaada saba keenyaaf yaada ijoollee keenya biyya Arabaatti rakkatteef yaada qo'i maaliif laakiin goone isin. Maalistu isinirraa irrata qo'i laayikii ooluuf gootan bar isiniin kafalchiisu. Ani yuutuba kan ergaan jalqabee amma gara waggaa 7 natti fakkaata. Namni Oromoo yuutuba waan jalqabe natti hin fakkaatu gaafa naan jalqabu. Obsaa Ahmadiin kan jiru irratti jalqabe gaa inni san rakkoo wayiitiif copyright strike irra dhufe inni san gubatee jira. Obsaa Tiknoon jalqabe alhamdulillah galata ijoollee Oromootii fi galata Rabbiitiin. Alhamdulillah galata Rabbii fi galata ijoollee Oromoo tiin 125 galee jira yuutubiin kiyya. Galatooma sababa keessan subscribe kiyya guddatee hangana gahee diinni akka gubatu firri akka gammadu taasiftanii jirtanii nama Oromoo ta'ee gaa subscribe 125 ol kan qabu yeroo ammaa kanatti akka lakkoofsaatiin jira. Namoota tokko moo lama. Kuni hojiirraa namni tokko yoo hojii boonsaa hojii gaarii hojjete namni dhufee abbaan kamuu osoo inni subscribe na hin godhin jee dhufee subscribe godhaa fi galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Hiriyoota kiyya kan na gargaaran kan na cinaa dhaabbatan galateeffadheetiin jira. Dhumarratti eenyuun galatoomfadha? Siin galatoomfadha. Ati kana daawwachaa jiru. Obboleettii koo siin galatoomfadha. Obboleessa koo ati kana daawwachaa jiru. Siin galatoomfadha. Maaliif? Siitu yeroo hedduu subscribe naaf godhe. Siitu like naa godhe. Siitu na jajjabeesse. Kanaafuu isin galatoomfachuun kiyya narratti dirqama. Maaliif? Ilma namaa ta'ee kan nama hin galatoomfanne Rabbii hin galatoomfatu jedhan. Kanaafuu nama tokko kan waan gaarii si godhe kan si cinaa dhaabbata kan si gargaare galatoomu jettee galatoomfachuun dirqama isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Obsaa Tiknoo qophiin keenya sagantaan keenya bareedaan guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadha kan asumarratti xumuramu ta'a. Sagantaa kana gaa osoo wal yaadnu yeroo dheeraaf gaa adda bannee jirra. Osoon isin yaadaa jiruutiin gaa dirqama gaa hojiitiif isinirraa adda bahuuf sababuma keessaniif gaa dhimmuma keessaniifin isinin adda baha. Maaliif? WhatsAppiin dhuftanii na barreessaa jirtan gaa deemeen isin qeebalee waan isin barbaachisu karumaan danda'uun hanga humna kiyyaatiin deemee isin gargaara. Sagantaalee hedduu karaa yuutubiinis akka amma duraatti gara torbee lamaatiin isinirraa badee natti fakkaata. Kana booda gaa isinirraa hin badu isinis akka narraa hin banne YouTube channel kiyya subscribe like godhuudhaan na jajjabeessaan isinin jaa obboleeyyan kiyya viidiyoo isin dheeresseetiin jiran na fakkaata waanumaan isin yaadeef gaa isin wajjin xiqqoo haasa'ee taphachuun barbaada waan hin jeef kanumaafin isin dheeresse yoo namni fattan gaa maaliif nu dheeressita jettanii dhiifama naa godhaa obboleeyyan kiyya sagantaan kiyya kan asumarratti xumuramu ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaan naaf tura.